Nageenya keenya ka waaqaa koo rabbaadhaa ka wanni raamantee sanaan qabu warri samii barii akka mul'atan warri samii illee akka mul'atan salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shamar kafuuni nooru qaribu wanaa dhufu welcome to Shuboo Media. Nuufoo caga rakkoo teknikaatiif irra xiqqishoo booda annee jira sagantaa gabaabduu sadii gabaasna. Waltajjii mariidhaatii fi yaada kannachuu taxiinxalaa taheessanii borotaatu haala injeessineeti isan hubachiifna. Har'a immoo isanirraa hafuurraa wooma jirtullee taatu gabaabduu isanii gabaasuun gaariidha jenneeti. Warri dhuftan hundi keessanuu galatoomaa isanii jenna. Abdu Jabbaari fi Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome sallachutu namoonni biraatis bagalagaa dhuftan. Ewa qoma teenya nu balleessu waan dubbanuu nu miidhagsii marii teenya illee nu eebbisii xumura keenya illee waaqni tolchina. Gamna nu haa godhu gamna rakkoo fi harkuu beekuu walii akeeku waan walii akeeketti illee walii galee alaa galee nu haa godhu isanii jenna. Hundi keessanuu welcome. Akkanattillee gamna haa godhu gamna beektee ija gaara duuba waa agartu san qabu sharrii fi sharaaf cuubuu bartanii irraa beekee akeekee waan taa'ee waan walii akeekillee qaamatetti mala dhaamsee rabbimaa godhu. Atiin sooshaal miidiyaa guddatti waa hedduu deemaa jira. Ta'an bootis haala takka irraa sultamee raafachuu jirtanii. Gara birattillee dabruu jirtanii jechuudha gara wallee amma baatee takka illee irraa mareechuu jirtanii. Jawaadha mareetti guddaa ammoo akka ija gamnaatti ilaala waa hundaa'u. Mee bilchina keessan as keessa ilaalaa jechuudha. Hagam takka waliin turre akka itti waa laaltan as keessatti arkuu teenya bilchinaan. Gaafa biraa yoo ammoo itti seenaan hojjettanis artiillee taama deemaa jirtuu fi kanallee yoo barbaachifte ilaalleeti maybe bilbila marii irratti xiinxala keessa irra nu dhiyeessa jettanis we'll try our best. Waggaa haanoo isanuu itti jirtanii itti jabaadhaa isaniin jenna. Hayyee dhimmi harkaa qabnu ta'uma wanni isan irra deebinaa marii marsaa lammaffaa ta'e Islaamaabad deemaa jirti. Generaalli Pakistan Teheraan ture. Prime Ministeri Pakistan ammoo Riyaad ture. Sochiin Pakistan tun lafa jala maal bulchiisaa jirtii jettanillee nu gaafachuun keessan hin oolu. I think waa harkaa jirra marii san dura waan tokko tokko tabeetee marii saniif karaa bantu qindeessaa jiranii. Fakkiidhaaf dubbataan forum ministeriidha akka ibsetti Hormuz bannee jirraadha. Wanni Hormuz banneef waan beektee lolli Lubnaanii fi Gazaadhaa dhaabbatee jirudha. So mariin Ameerikaa keessatti mootummaa Lubnaanii fi mootummaa Israa'el jidduu deemaa jirtu guyyaa 10 lolli akka dhaabbatu dhukaasa dhaabuudhaaf walii galanii jiranii. Gaasoo haaldureen Iiraan guutee jira jechuudha. Gaafatti yoo qabxiin takka irratti wal qaban tawaa'ee Lubnaanii jechuudha. Adeeroo Tiraamp jaanirra adeeroo Tiraamp illee waa baasee jira. Baruu isaa san gubbatti dubbii Lubnaan amma achi nuti akka Ameerikaan laala. Israa'el waan kana keessa seenuu hin qabdu. Arrabooda Lubnaan irratti dhukaasa banuun haraamii jekkatabe jechuudha. Halaalii fi haraamis ni beekaa jechuudha. Tiraampiin maashaallah rabbi irraa jaalatu jaarse haraamii prohibited jeggaa katabe. Sadii gaatti deebina istana qofatti hin dhaabbanne enough is enough illee itti dee jechuudha. Boo hedduun si obseeti adabadhuu je'anii jechuudha ka Israa'eliin. Israa'el ni adabatti mun adabattu waliidoo arkuu teenya. Tanaagan waan bira kunne mariin ammaa tun seenaa siif booda deebinee ilaaluma barbaanne jechuudha. Akkuma mata dureen jiru kuni lolli Iiraanii fi Israa'elii fi USA dha.
marii Paakistaan ta'ammas deemu jiru sanarratti xumura harkatee walii galanii alaa galammoo moo beetee yerumaadhaaf ammas marsaa sadaffaadhaatiif haalaan jeefatanii dhukaasa dhaabuutunis itti fuftii moo dhukaasa baatii sadii baatii jaaf whatever baatii jaa jechuun ajaa'iba waagaa baatii takkaa baatii sadiif guyyaa 40 dhukaasa dhaabuu walii galanii sadda ka'uun isaanii ni mala sogaa waa lama laaluudhaaf yaalee ni goona yeroo itti qabaanne tokko lola kana xumuratti harkachuu danda'anii marii ammas deemtan irratti moo lolli mariin tun qaamni lachuutu gareen lachuutu yeroo itti bitatteeti lolatti aanuuf qophiidhaaf itti fayyadamanidha. Ammas waa taa'utti hin jirranii jechuudha. Torbaan lamaan kana haga dhukaasi dhaabbate Iraanillee bika garii ta'e isaan boombiidhaan gaara diigan kanallee qotteeti haate goda isiisan hundaa'u ulaalee irraa cuccufamteellee banachaa jirti. Isaanillee gaa waraana isaanii gadhiyeeffataa jiran waraana kun itti dhiyaatu gara biyya Arabaa kanatti gara dhiyeeffataa jirani. So walirratti qophaa'ullee numa jirti jechuudha. Dhukaasni haa dhaabbatu malee qophii lolaa san waljalatti meeshaa achi waljala siifachuun san hin dhaabbanne. Chaayinaanis nabigaa torbaan as deemu kana keessatti takkaa duruun fidde takkaa fiduu jirti meeshaa ammayyaadhaa jajjabduu. So lolli itti aanu kanaa ol akka cimaa ta'u shalaguun nama dhibtu. Haa taatu immoo marii Paakistaaniif as deemtu san ija akkamiitiin laaluu qabnaa ugaa jenne I think ija shakkiidhaatiin laaluun gaaruu na fakkaatti. Namni nagaaf taa'u kabajuma qaba hogguu USA's kabajuma qabdi. Fayyaadeessu Iraanillee fayyaadeessu nagee filachuudhaaf gaa taraa dabree qaanii jirtullee gaa isan ibseetiin ture Professor Muhammad Maraandiin akka ibseetti beektee warra mariidhaa dhufellettillee aggaamii godhamaa ture galuu dadhabaniitu gaa makiinaa fi baaburaan biyya isaanii galanii gaa taraa walaata nagaan ni dhufanii nagaan ni galanii waan ganaa waliin arkuu teenyu taa'anii otoo mari'atanii wayirra ga'uu ni danda'ani kajuusi arkuudhaaf teenya ammoo gara Paakistaaniin namoo waan garaa qabu Paakistaanitti himatee jira. Wanni Paakistaanitti himatan keessaa Iraan nuclear enrichmentii san sadarkaa murtaa'etti ittuma fufti. So mirgaan qabaasan wanni inni kabajii fi Ameerikaani khabeetee bilcheessitee achi baaftee san ammoo takka Raashaadhaaf dabarsitee kanniti takka ammoo achumattuu beetee layyoo gooti jechuudha keemikaalatti hidhaatee enrichmentii isaa san dissolve gooti. Walii gallaayyoo tokko kanaa Hormuusis Iraanitu to'ata ammoo traafikni beektee markabni seenee bahuun san bilisa ta'anii seenanii bahuun san haala numaan jeeffatanii I think bikka nuclearaatii fi bikka Hormuz hammaan dura irra wal qaban san xiqqashoo gara lachuutu waan walirraa lash godhanii qabanii tan nuclearaa amashan beektee amashaniif enrichmentii xiyya bakka tanan kuchiisuu jettee gaa dhiyeessitee turtee wajaani Ameerikaan ama diidam jette maybe Pakistaan ama ta'uudhaanitti walii galchuun isiin malaa jechuudha. So waan tokko karaa qabsiifatan numa qabanidha. Xiqqoo immoo if booda dachaanee laaluun seenaa beektee USA'dhaatii fi Iraan laaluun barbaachisu mana fakkaatti. Tokkoffaa revolution isaanii amma 48 kana keessatti marsaalee adda addaa walitti dhufanii jiranii so galmee tana haanee laallee ammaan dura hoggaa mari'atan eenyutu murtii guutuu eenyutu gantuu adda baafnee laaluun barbaachisu mana fakkaatti ta'amma as deemtu sanillee shalaguudhaaf. Revolution isaanii 1979 dha. 1979
akkasitti gaa revolutionii waggaa dhufe. By the way wanni takka beekuu qabdan biyya Middle East keessa waahilli tokkoffaan eeyyuma guuturraa tokkoffaan Iran turte Amerikaan saahibummaan Iraanii fi Ameerikaadha. Eeksii waliitii jechuu dandeenya jechuudha. Iraanii fi Ameerikaan namni akka isaanii saahibaan ture addunyaa tana gubbatti. Arrammoo namni akka isaanii adawwiidhaan jiru jechuudha. Gaa Henry Kissinger waan ajaa'ibaa talafa kaayee qaba. Ameerikaa wajjin wal loluun daafaadhaa jedhe. Ameerikaa wajjin wal loluun daafaadha. Ammoo Ameerikaa wajjin saahiba ta'uun ammoo gaddaafaadhaa jechuudha. Henry Kissinger akkas jedhe. So warra kalee beetee saahiba wajjin turan sanii gaa Ameerikaan deebitee nyaatte. Saddam Hussein namni isaa olii biyya Arabaa tana keessatti Ameerikaa wajjin saahibaan ture. Isaanitu aangoo gubbaa kaayanii deebi'anillee isaanumaan nyaateen jechuudha. So amala kana numa qaban jechuudha. China nama hariiroon isii saahibummaa sin feetu adawwummaa sin feetu Ameerikaa wajjin. So akka kabaja waliin jiran. Warri immoo adawwii ta'es rakkatan warri saahiba ta'es rakkatan. Biyya ajaa'ibaati mokkam. Duuba gaa eega gaa mootummaa isaan jaalatasan aangoo irraa fonqolchanii warri warraaqsaa kun Islamic Revolutionary aangoo qabatan Ameerikaan beekatti aartu taate. Isaanis Ameerikatti haaran taate embaasii Ameerikaa seenanii barattoonni dokumantiilee Ameerikaan ciccirte san hundaa'u walitti suphanii iccitii isii san hundaa'u beekanii namoota hedduullee embaasii san keessa hojjetanillee hosteeja godhanii gaa 1980, 81, 82 gaa rakkoo gurguddoo ture jechuudha. So gaa seenaa isaanii keessatti bara 1980 irraa ilaa haga bara 2000 Ahmad Diidamiif kallattiin wal dura taa'uu baatanillee yeroo lamarra hamma shanii takka wal arkan. Gaafa hosteeja gadhiisiisuudhaatii fi eegasillee gaafa beektee Nikaraagaa meeshaa achiinillee Iraan geessitee qaanii beektee Reegan wajji qabanii jira. So ati waan gaa wal dura taa'anii marii akka ammaa jajjabdullee ta'uu baattu gaa walitti ugaa hajaa wal baasuu turanii yeroo lamarraa ilaa shanitti qabannu wal arkanii jechuudha. 2003 la ilaa 2015 bara 2003 irraa ilaa bara 2015 gaa yeroo 20 ol taa'anii jechuudha kallattiidhaan. Ameerikaa fi biyyoonni jaha. Sanga amma beetee 5+1 PS+1 hajaanin warra permanent seatii qaban council amma gumii nageenyaa United Nations keessatti warri veto power qabu USA, UK, France, China fi Russia biyyoota shanan kanatti Awurooppaa irraa gaabitti jabduun gaafsan Jarman turte. Jarman sitti daanii P5+1 jechuudhaan marii amata 12 guutuu ta'anii mareete waa'ee nukleeraa kana. Waa'ee nukleeraatti Iraan hojjetanii mareetan. USA gaafa san biyyoota humna qaban jaanu addunyaa irraa fiddeetii karaa bilchinaatiin irraa wal mari'atanii jechuudha. So gaa waliigalteen isaanii san JCPOA jaaniin JCPOA. Duuba gaa JCPOA kana keessatti gaa waliigaltee kanarratti rakkoo nukleeraa Iraan guututti akka to'annaa jalatti bu'uu sadarkaa isin ittiin beektee enrichmentii amma nukleeraa kanallee itti gabbifachuu dandeessu akka faayidaa isin irraa argachuu dandeessu kaameraa zaa 24 irra hidhanii dalayduu wajjin warra dalayduu IEA warri UN illee dhufee akka to'atu godhanii wanni tun gaa marii amata 12 booda walii galanii hujirra oolte gaa wanni ballama seenaniif waliigaltee kana booda waan sankshina taate lagannaa fi qoqqobbii primary sanctionaa fi secondary sanctiona irraa kaasuudhaaf waliigaltee san godhanii jechuudha. Haa taatu ammoo Iraan gara isiitiin dirqama isii guututti fixatte.
إسان أمو هم ترامب ga 2015 ra ila 2018 maarreen goone akkasin goone yani warri Awurooppaatis warri Ameerikaatis odoo dirqama isaanii san hin guutini ga Trumpin gara aangoodhaa dhufe waliigaltee sanuu ciree walitti kaan wanni qushaashaa keessa darbee jechuudha. Amma gaa odoo mariin nageenya fiddee marii beektee JCPOA kanatu fida jechuudha. Amata 12 bar taanii mareetanii. Every single detail Russia keessa jira, China keessa jira, USA, UK, France, German taanii mari'atanii waliigaltee kana ammaas walii mallatteessan Iran wajjin. Gaa waliigaltee akkatti kabajaa guddoo fi ulfina qabdu gara isaanirraa isaan hin guunne Iran guutte. Iran gaasitti waliigaltee JCPOA kanarratti isi murtii guutoo jarri immoo dirqama isaaniin baanee gantuu turanii jechuudha. Namni Iran gane isaanii. Odoo dirqama isaaniin bahin gaa adeeroo turaabiin dhufee boo maali waliigalteen akkana sa Obaamaa waan akkam dalage Obaamaa qofaa bargaa warra isa duraatu jalqabe jechuudha. Waliigallaa fuudhee ciree rabishan naqeegaa lola arraa kanaaf gaa haraabanii jechuudha. Gaafin jirtu gaa marii amata 12 Ameerikaa yoon kabajin marii sa'a 12 ta'a booda goluu taanu ni kabajii waan gaafii dandeessee jechuudha. Haasawni miciyoo sanii ammoo haasoo sanii I don't know shabboon gaafa biraa sanaa dhageessisu micoon ba dubbii fitte. Nuti isaan hojii marii takkaa dhiifnee hin beeknudha. waliigallee ammoo takka alaa gallee hin beeknu. Walumaa galla waliigaltee keenya warri cabsu isaaniidha. Hayyee bara 2020 takkarraa ilaa bara 2023tti waliigaltee yoo xiqqaate yeroo 10 ol ta'an taasisoo. Yeroo 10 walitti dhufanii haasawanii wanni haasawan gaa waliigaltee amata 12 amata 12 guutuu marii godhaniiti waliigalan 2003 ila 2015 amata 12 guutuu biyya jaha wajji Iraan teessee mari'attee biitii addunyaa irratti humnanii qaban jaan shanan gurguddaa fi Jarman wajji jahan wajji teessee mallatteessitee gara isiitti waan jaansan hundatti gootee kaameeraa hiitee daleeyduu dhibba meeqa kan UN irraa dhufanii galgalaa ganama beektee akkuma daleeyduudhatti saamsoonaa qabatanii seenanii fi warri UN irraa gurguddaan dhufanii ilaalanii fi bobbaa isii nammeeqaa seenee nammeeqaa bahee abaluu maal dalagee abaluu maali gabaasaan every single day gabaasaan galaa turtee fi jechuudha. Wannummaan Iraan gabaasaa qalamaatii fi gabaasaa kaameeraadhaatu jala turtee jechuudha. 2015 irraa ila 2018 ila even 20 illee sanbooda illee waan jira kana ariitinatti fakkaatu ila 2025 illee. So waliigalgaa yeroo diidam qaamaan sadarkaa ministeeratti ol arkanii lakkoofsan qabdu gaata horeen teeknikaa ta walitti dhuftee haasofte maybe yeroo 50 oluu isaan walitti dhufuun isaanii mana 60 70 gaa hanqinni marii waan jiru jechuudha. Yoo mariidhaan mariin taatee jirti marii godhanii jiran ammoo marii hatanii xumuratti godhanii murteessan ammoo raawwii isirratti ammoo qaama dirqama isaa bahee fi qaama dirqama isaa hin bahin jira. Iraan gaafsa dirqama isii baatee jirti. Warri dirqama isaanii hin bahin isaani. Warri Awurooppaasis waliigaltee hin diine malee lafarra sharraquu turan. Maallaqa isii deebisuudhaaf daldalaaf kana waan ballama seenaniif san Iraaniif hin goonne. Hayyee 2021 irraa ilaa 2023 yeroo beetee 10 ol ta'anii yeroo khurdan kanaga adeero Trump yakkalana goda akkasna goda mareena goda akkalana goda je gabeete shartu madadda ganamutti qabachuu jalqabe jechuudha. Mootummaa qorkee beetee akkoo mana yeedha ta beetee daandii asfaaltii baatee miila diriifattee nagubbaa sin bobbahina nagubbaa sin galina manatti sin afina jettee
ولي قال غا إنينس غا موتي كوركومته تويا ما بيتي أكو منو يلا دركما أتراوتشون دندي سقافة تويا أكو منو يلا كذقولوا تجان ديرا إيران سقا أكو منو يسمى ولا صرت أمريكاني توي بيتا كذا كرانا honestly wanni Iran goru dandeessu hunda goote ammoo wanni Trumpin gaafachuu ture waan beekte waan godhanii keessaa ba'uu danda'anii miti jechuudha namni mee akkamitti manaas hin taa'ini beekte narraas hin bobbahini waan ajaa'ibaati jechuudha waan akkasii takkatti fidanii 2025 fi ila 2026 tanutuu beeynuugaa تيسو أوماني جرا تجنيفا جرا تروما جرا تإسلام آبادي جرا لولو بدين هنا بوداو تيسو أفرطان تيسو أفران كنا خيسة تيجا لولو لما ربنا ني تقع قامي جلا ترانو يتوكيش ولي قال لا يو جسبر بومبي دربم تقفل لالنا تبود لقم سنة الليلة أكاتام بيتي وريها خلتي وأمريكا عمل لي شيء it's not really fair honestly بر ولي قالوا أبانيت ولولو سواق أنين قبضوا يتوش أمو بيتي ولي سالولو تيني سامرينو أوغا مريهنس بيتي وان مريهني را ولي قال لي سوجيران أوتشنو وانا كناتي يتوخيا وانا كنا خيس إيران تورته ولي قالت تيجا أمتا أفرتمي تربة خيستي يرو جاتمي أول ولي دفن يرو جاتمي أولي تيسو تاني يرو جاتمي أولي ولي قال لا مالي خلنا راسو نبر باتشفته تيسومتي أزديم تتنو تيرو جاتمي أولي أمت أفرتمي تربة ولي انتان سنرة مال تود وانا الدمال فدو تيسيد ولي قالوا تاني ولي قال إيران بيتي كوبي ولي قال ده لين قد أصبر فتأتني توما ولين قال لي يعني كيسا أوريها خطاني يتوي أموغا يودبي ولي قالوا تاتي هاي ولي فوق لنا جن إيران أمريكا جتون دا قوت جن أكاسينوغا دركا مسي أمريكا نباتي هنا مالك أشي خسام تني بفتي في بيتي هم بيتاتنا هم غرغرتنا سان كيسا إيران بنتي في إيران أكا جرين يساني أكو بيا بلا هدتي بيا بلي سابر مدوما قبضتي ولا بوما قبضتي كابين يفي الدنيا غرغرتي سلانا منا ما خلنا نجرو الدنيا غرغرتي وان فيلسو الدنيا رابطتي جرات جوني دن ديسي اتليساني غافين قدون سنية تخيش غا خانم خيستي مري أزديم تخيشة باكستاني لغادا واحد دو تتافتي باكستان واحد دو تتافتي بكن نيكولا راسان اللي جرخون أولا ناس بكر أولا ناسي تبودهم تسنو ماركاني أمريكان قال لوجيكو ما توسانين قالين مالي أقلي تيساني تيمي بيتي أما تافتمي تربا ليسا أما تافتمي تربا إيجا بيتي خومنين دو إبودا إيران نيكولا رانك أبدون القوو منفقاتي توي yoo jaarsi gaa totorraa'e malee Iiraan amma gaafini niikuleerii qabdiiwwan qabdu natti fakkaatu. Qabaachuun qabdu amma shan mallatteessi nuu mallatteessiif amata shan kudhanni soojaa nuu mallatteessi diidam gootuuf ammoo yoo ka kudhan mallatteessituuf taate saankshinuu kana jalaa bahuudhaaf kana ni gootii jechuudha. Akka sadiitti even beetee ما أكو لما تواجون أكلمتي إيران نيكولا راه بيسون دندسو تكفى رورو لسانيتو إيران يرففتو يتوي إبر رورو لسانيتو غارة أوراني ميشات غورة تموكم إذا بيتي الدنيا دا تناجي قبل تام تجارة أورتي أتشخيصت إيربورتي دا في ميسايل سيتي في بوت سيتي في خلون داو نمي قد تنجر نمرة كتير خنوه تبا نمني جارة أوري بيتي جارة سنكيس مقالة ميسايلا جاري نيكولا ساينتيستوتا نيكولا خوما ميكا قبدي يورانيمي هركسي جرا
وان تربان تقطي ساعة مراسة ولي هي تفيتو دندي سوانا بلا تيسي مودينيسي تقوها بيتك قامت أنا مؤلفاتي شوي مهمة كالكوليشن إسانة تجبهاني توما دبي نيكولار أقول برباديو تاتي ماله أنا دو أمريكا تاتي إيران نيكولار أبدو جيتو يادو يتويا أمو سلاونا يادو بيا نيكولار أو فتتان وجنا كمتي نامو سانجرا دالا دنتاتي ياسي إيجاده إسي دنتاتي إيجاده سعودي وانسي يقول تنقب دو يكاد أنا نما سعودي أول إيراني جبه فدا يتويا tumbar garuu sirraan dhayitu jechuudha. Jaartii dulloomte Suudiin. Ta duraa amma Iraan ammoo dubraa jechuudha. Tana hojjaaruusa seenuutu irra beeyte ismaatti na fakkaata jechuudha. Ammoo jaarsi Ameerikaan siyaasaan hin galleef. Sogaa roorroon isaaniitu niikuleera irraa Iraan fageessuu hin dandeessu taakka. Lammaffaa bargaa yoo beeloote فريجة خيسة نياتا قبات فوتي ماكرويفي خيسة خيسة أو بفتي نياتو حقنا باسي براءة جفتا هي تشري ما إيران كنا ركو ميكا خيسة جرتو نيكولورا بلا تيسي مودينس وانت ألفاتي تشري لما مكم صدفة إيران نمك فلمتشي سيسان أركيتشو إيران برا راشيا في نورث كوريا في تشاينا لا في داف غوتي بر أرا نمي تشاينا غدا غلي لالو دندون جرو مالف وان إيران كيسا لالتني جرانيف خرورا أمريكان الدنيا تنقبت أمريكا في إسرائيل لفاقا بانساني إيران يم غوتي بر أكا قربا جيما بانو ساني يتشيتي أبو هجيما خينيا توك نيم بسا أقول جي نيم جاسين جي نيم بسا أقول إيران أكاسيتي دوبا نيم غوتي يتشوش سلا أرى إيران جبته إسرائيل علابان إسرائيل أرى سعودي خيسا إيراق خيسا لبنان خيسا سوريا خيسا إلى بغدادتي علابا يسجر نمي كل نمي فرادو كودن دونجرو منامني دغريتر إسرائيل أرى سلا وجر أولي جرا أرى سلا هوغو ميديا قبا إسرائيل لبنان قبت سبونا ميتوكل نيجو ومني إسلاما كم تاتن وارة تاتن خنو برخنا خنو يو علابان إسرائيل وني خيسان أبت UN مال جتشو جتبي تنرا علابان إسي خنو تي بيروت كيسا ملتي أدوما تنرا بونيوتي هاي خنو جرني بر دمشق سيناني بر سيرياس كبتني أدو تناولني جتوتي أومان سيناني بر خنو مال جتني جوردانيس كبتني oduma kana jennu taga libii jatti sila biyya arabaa kana hundaahu wali qabatti jechuudha. Humni tokkolleen isii dura dhaabbatu hin jiru. Maaliif hoggaanne warri biyya bulchu kunu warra abaaboodhaan simatu jechuudha. Yoo Israa'el beeytee aartee fuulumatti guurtee itti qaceelte warra balkaaba xayyaaraa miti fuula guuruu Netanyaahuudhaatiin Suudiin harka ni kannatti. Hundi isaaniitu ويجي فولت تقوله مالتاتي ما في الرياض في تمو جيزان في تمار ولي قال لا يو ونك كأبابيتي تيسدر الأبوش سنجوت تجور بانتي ما قوسا سنتي فكاتنا بيتي عرب على أونين دو تيجرتي أمة جنو موتم مالي يتوي منام خلا نمني بيتي هركافة شله إسرائيل كتيل أفيف تو ريبا أبدون ميقوله يا رب تنمونا هم بيسجل تجاري يتو يما جانا مقار ريبا خالي يا رب إنسان إلهه إسماعيلوشي إلهه إسماعيلوشي تيل أفيفشي إلهه إسماعيلوشي تيل أفيفشي يعني دعاء يقولن يا ربي بيتنا بالله إسماعيل تيل أفيف مثلا نوديسي يعني أفان هبرو راتي يتو إلهه إسماعيل إلهه إسماعيل استيلافي لاشي إترمنو إيسي يعني جتو إيجا نمني بيتي أفتولما إساني سان كيستي بيتي مجالا كيسي جيت إساني غرسيسي وان إفيتنا وكانو هركامباني هاقول أنو تديبيسي إيراني يجوي جاري بيتي ديو تنين
بريتي أكي وني جاني سان كنيسة جاني وني ساني بكتي صلاتني يتوي مغربا في صبي صلاتني صلاة صبي لا اللهم هدينا في من هتجا يتوي إيمان ساني إشلو إسماعيلي جرا جنجرني فيدي إسماعيلي تلا في سلام إسماعيلي وهي إسماعيلي سبو لك وانو قفامتي رب اللهم هدينا في من هديتي لك يهودا سنو يتيم بردي يتوي وانا ما جاش خيسة دي ما خيسة يسمو أركتن يوبر بعدن لا لا جمعني ساني سفتي دا قويا سفتي فا كغارتي خطبة دا ديرا قدا يتخوي خطبة دا ديرا خو مكا خينيا خنا من برا قبا دا أبتي قال لكي بيتي نانو أسين قديم تاريني ساق أما قبا جرو خوفيا تكالي أسر خايتي خمبرتا قرر أچتا كنتي توكي إلوه إسماعيل جي أكسيت بيتي يا ربي إسماعيل جانيني بيت توحيد أموني قباني بكانا جري جري توحيد أنك أبا يتوي أكسيتي نمني أكاسي قديم سيسان نمني ترامبي بيته كندا تيا غرينلاند تيا فنزويلا تيا وان يتر راتما فنزويلا سنيتو قلما في توي أكاسي نيته بإسلامات في الخطاب هارين وباسي إبراهيمية جاني خطابا وباسي سلام شيكوتين تنيا سنرا نوقراتي يتوخيش سلا قدر جل قبنو سلام على إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وسليمان وداود خطبان كينيا كتي جل قبي نبي تخيني بودو مرت جاني عليه الصلاة والسلام إبراهيمية سنيني سلا أوفنا يتوينتو إلوه إسماعيلين مسجد خينيا وسينو غيسي يتوخيش خلص وان ترامبين إذا أبراهام أكورد جيت الفتية توي أوكاو شيني تقولن مسجد خيسة بيته دعاء كم مندرو الإنسان اللهم زلزلهم ودمرهم وهليقهم هنجو تونا كسي إبراهيمية لما ولي الله إله إسماعيل وإبراهيم عليه السلام مسجد خيسة وإبراهيم خينيا عليه السلام إسماعيل خينيا عليه السلام ولي الله داود إسكينيا عليه السلام سليمان إسكينيا عليه السلام بودر غاتك سيا يمني جنوغا نبي تخي خاتم الأنبياء وجان صلى الله عليه وسلم خباي ساتو جتون دن ديسني أسديما بكدرا ودين وخاتممت ولافتمت سنسغا فلمي بيتي ورغزادات وركالاك إسماعيل حنيا سنين فداء في قوله تافت اللي إيراني تنور بيتي ما دخل رخاني تجمبر جاني نمو مانو أما بيتي إبراهيمي رها سونجوتشي بيتي نعرف تبا شيكوتين تنيور قدونو هميسي لو في بلو دقيسان بيخمي تكتك دهانا إبراهيمي يندقي يرانسان وخا إبراهيمي بيتي نعرف سين تجاني تي جولي لولون تور شيخ أبولو جاني مكاود أوني ملتيسي جاني أستاذ راجي أبا مجافانو في ربي خلته يا ربي خيجا كم تانا بيكم واتان موتم ما إبراهيمية فدا جان نتيس فدا تشتي آخرات يدمني يوفدني بيتي يوفدني آخرات يدمني يوديني الدنيا يدمني المام قد فنا مالو كركبا كنا ركوب كنا كيس يا ربي نقولش وفرا خلتني ربي سانت بوهني دوبا بيتي ريائي أما إيران تناني اللي تا إبراهيميات اللي نورا هفته تويش سلا كاروري أزديم وكارورا لا فهمتي كارورا لا فهمتي إسلام مانو تا إسان جالة سن تا إفي جالة سني نجالة سودي مني يجدون ولي شيكوتين عقيدات وقاق عبدسن شيكوتين بيتي ربي بيتي وري وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ورد دي بيتي مخلصته إسلام ما تنقبت دي مسلا إذا قد ثاني كلين توفيق التي في دديسا في زوايف إلى هورسو قوتني يتشوي دراشاني جاموكم خوارجي جاني كانون دولي قباني ورى إبراهيمية دي جاني شيكوتي إفيلين جفتن تبيتي إفيلين جفتن تقويا جمتا سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب جاني ورى بيتين يتنياهو فارسو تقوم ربي سنباسي ولي قال لا
إبا قالوا اللي خدي وان قرقود دولاتو اتخرفا ربي ترى إسانوفا تخيّا بيتي وان إسائي في إيقاتا في ربي ران أولتش سو لولا إيران كان أكلافتو تلالينا أكلافتو تلالينا خانا هنداتو الرفشالي أما أولا ميدوت اللي تشوبانو هنكتة أمتي هنكتة يرو أمتا نخيسة تيغا مرين إسلام آباد مال لليسو تيسي خنجو أتيك يرو بتتنفقات مالف جرخون كرور رساني إلى همسي منا دجالتي درك أما إساني كنا ميجرائتو درك أما سن يو نتنياو ندن دنيس خبرا يالي قلوتا إيران چران إسين قبضو بيته وان بيته فريجا حياتي سن أسبابتي ترجر غرسيسو إسان ربين إساني نيوكرا رساني يچوي يو نيوكرا رساني غرسيفني إيران رورون إيران راجتون تيسو غافا إسين كنت أما نوتيس إبراهيم يافد أچون إفنو يچوي إبروا نوتيس ورقو يجب دور كانو غافا سو نيوكرا رسان والا متيسا إيراس نجت تخنيتي أكيدات الناس نجت متخنات شوي أكمل شوكيتي ولا ركوفتين يا شوي ولا ركوفتين وري بيتي لغتي أكيدات لغات نرتي كتشة هفوتاو في وري بيتي إبراهيمية توتاو قار كوفتين فتنا سن اللي ربنا مديني مرين إسلام آباد قا ملكي هوينافه نجانا تأمرمتو أمو وليقلتين أما تأخذ ألما هو قال اللي هنكنا هيرا قبتي هنكنا هيرا إسي وني تك بيتي لمقا وليقلت يو فرأتني وليقلتي إساني سن بيتي من مري إفي غيساني بارلمان إرتي مريهتي سقلين أن دبرسي هيرا تاتي مرتاوين هيري سنماس دفعي وليقلتي سن UN نيجيفتني UN رتيس رقاسفتين نمني وان كانت أبسي تنك أبان يو أكا كونترات بيزنس هاسة تلداميني يرو خم تكاو إيران يو أمريكا وجيرو ليقلتي ديبتي غنمو نسي شاكي تكمالي مرين أما تخد علما وني ترامبين بيتي صدات كمالي جري بيتي ربش بينا خيسة تغنى كيفي أقوم وليقالتي كسنيتي is a political is political agreement وليقالتي سياساتي مالي وليقالتي هيراتي بتي so إيران ولينتي بيتي إيران الجنو يوغا خد تسرع برچو بربادن وليقالتي تيسانتانا تاما تترامبين بيتي ترامب وجو ولي ملتي سينا موتوما أمريكا وجو ولي ملتي سا وليقالتي إنماتو وليقالتين سلا akka khiyyatti waliigalteen ulama waliigalle anis paarlamaa khiyya bira fide paarlamaa khiyya naa mallatteessee naa kanne innis koongirasa bira dhaqee senatoroota wajjin taa'ee amansiifatee achittis raggaatee nu lamaanuu waan mootummaan teenya nuun jaan waan ummanni keenya nuun jiru bakka bu'oonni ummata keenyaa nuun jaan fudhannee UN dheenee bikka beetee miseensonni yoo inni jira sanitti galmeeffannee so hoggaasa maal taati gaa binding legally binding agreement taati jechuudha. Ammoo tabeetee Islaamabaaditti qalamaa fi waraqaa waliin tuqanii harka wal fuudhanii kanatti kannee taisaatis fudhatee eegas harka wal fuudhanii footoo hojjetanii harka dhawaan. Waxa tan ammaan duras gootanii uma jennaan jechuudha. Tan ammaan duras ta'amata kudha marii akkasii gootaniituma waan irraa harkattan hin qabtanidha. ummanni kun amata 47 isanii rafne waliigaltee islaamaa bobboodalle isanii rafan jenneen aman ammoo beeytee waa hundaafu waliigaltee karaamaanu ta'umna qabdu jammoo kam jinfuu duutti godhatanii waliigaltee isaanii kana odoo jinfuutti dabalanii waan heeraa isaanis waliigaltee ummanni Iraan jaalate fudhate waliigaltee paarlamaan Ameerikaadhaan fudhate waliigaltee UN fudhate akkasitti walii kannan sogaa at least waan yoo jarri kun beeytee akka laaftutti akka dheengaddaa sanitti beeytee isan ganuu hin danda'anii wajanna jechuudha. Mee jarana yoo tuni sirri jettan takka takka naanna waliigalteen tun
waliigaltee akka ammaan duraa ta'uu hin qabdu. Waliigalteen tuni heera sadarkaa heera biyyattiitti. Because yoo paarlamaan san murteessee lafa kaa'e qalamaan wanni kaasuu hin danda'u. Eenyu Tiraampiin. Yoo kaases adabbii dura jira biyya san gubbatti. Even wanni illee geessuu dandeessi. Gara beetee international criminal court illee geeffachuu dandeessi. Amma international arbitration illee geessite amma bara heera dheengadda JCPA sani joint comprehensive plan of action JCPOA sani akka hiikaa isaa akkasii Oga Trumpin cire on biti bira shanan isa hojjetotte san they couldn't say anything. Iranis wata kale godhu dandeessu. Maaliif waliigalteensa waliigaltee beekte kaabineef kaadireedhaati. Malee tan heeraan deeggaramtee miti waan kutte sanirraa Iraan barattee waliigaltee ilkee qabdu. Waliigaltee ilkee qabdu. Heeraa fi seera qabdu. Tajinfuu qabdu. Tabarullee beektee yoo heera san qaamni heera san cabse itti gaafatamuu danda'u lafa kaayyachuun barbaachisaadha. Yoo amata tokkoof baatoo muraasaaf waliigallee waraqaa san gubbaa taate takka Tiraampitu deebi'ee cira takka ammoo ka Tiraamp booda dhufuutu cira. Tun tanaa jechuu barbaanna. Tunis akkanatti odoo qaceeltee irrina kana tolfatanidha. Tan biraa Iraan ijasii libsachuu hin qabdu. Ibi waliigaltee kana boodallee rafuu hin qabdu. Warra isii bira dhaabbatallee dagatuu hin qabdu. Keessaa Hizballaa isaan wanni amma barbaadan Hizballaa achi baafatanii nyam godhuuf deeman. Gazaa nyam godhuuf deeman. Ati si dhiifneeti jara kana nu dhiisiidha. Kana fudhachuunis dogoggora Iraaniif. Because arra namni beekee akka Ameerikaan gara marii dhuftu godhe akka Israa'el beekee Iraanitti akka feetetti hin bobbaane godhe Hizballaa fi warra Huutiidhaati jechuudha. Falastiinoonni taraa tanallee hedduun hirmaanne ummata kanallee Iraaniin ganuun qabdu maennaan jechuudha. Yoo gaafa jara kana gante fi warra Iraaq afran kana gannaan kophaa achi baate. Bara Ameerikaan biyya meeqaa hojii dhaabbata jechuudha. Ati barra hin qabdu bara. Firri ati qabdu milishaa Iraaq, Huutii, Hizballaa fi warra Gazaadhaati Falastiin jechuudha. Kanaafuu qadiyaa Falastiinillee lafa kaa'uun qabdan, qadiyaa uummata Lubnaanillee lafa kaa'uun qabdan, qadiyaa beekee warra Iraaqillee warra Yamanillee yoo kana dhiiftan kophaa keessan sangaa sadii sana amma toftaan amma Ameerikaanitti deemaa jiran. Diboota afroojin nugu tokko waloluu hin dandeenyu adii gurraacha diimaa fi tokko maal jennaan burre afran kana bikka takka waloludha diimaa kana achi beetee diimaa kana dhiifnee jara kana nyaannu gurraacha kana dhiifnee jara kana nyaannudha. So isaan amma Iraaq milishaa Iraaq san qawwee hikkachiisu Hizballaa qawwee hikkachiisu Huutii kana bobbahuu barbaadanii gaafa tumsa kanaas dhabde. Gaafa ammallee nikuleera bira teessee tuumuuti. Taraatti aanu namnummaa nu beektee Iraan deeggaruun takka ta'a jechuudha. Tana beekuu qaban. Ara namni akkana onnatee fi addunyaan hojii dhaabbattee fi ni miidhamtanidha. Taraatti aanu haa beektee saba hojii koo fayyaan qabu beektee haa gurbumaa yoo namu ganamu iyyee beekadho jaartii takka ollaa yoo iyyitee namni dirmatee jaasa tubu jira adda baasan yoo guyyaatti aarsuutti deebifte ammas adda baasan sadaffaa waggaa taate haa uummanni maal jabootu amalasiitii jedhan jechuudha. Iraanis haa amalasiitii addunyaan akka jenne. Misaalli ati hartuu waliin namatti hin tolu jechuudha. Sijiilii fi konfishaarii fi imaadii fi timaadii fataa fi Haji Qaasimii fi qadarii fi kaboodaa kun himaatu dhukaafnee jihaadii fi kun hundinuu wanni irra qaafame qalbiidhaan beektii addunyaan tunuus caqasaniif miidhama keetiif. Ammoo arra gaammee mika jechaa jiru.
miidiyaa shabboo miti hojjechaa jiru. Anaalistoonni warri beektee kaleessa CIAdhaaf hojjetan, warri mootummaa Ameerikaa keessa difeensi ministeeriif hojjetaa turan, warri qondaalota Ameerikaa hojiirraa bu'an, addunyaa gubbaa jiran, namicha fooram duraan wanni faayinaans ministeerii Giriik ture, intelektuwaalonni addunyaa gurguddaan Jeffrey Sachs fi John Meeshmerii dabalate Iraan yoo niikuloor qabaattee mirgisii eegamuu danda'an kun waan beekteef uummanni silaa Araban ta'in, Iraan ta'in, Musliman ta'in uumama dubbatanii jechuudha. Loojikuma akkas ja'a. Gaa tana yoo hin beekatin ona si hataraatti aanu beektee nuti sirtuu akka shabboomiitti waa yeroo teenyetti hin goonu jechuudha. Maaliif jenna amala sanitti jechuudha. Gurra lamaan qabatanii iyyuu fi beektee yaa Hussein fi yaa Ali fi maarreen teessan tun hundinuu ta'u magaa amala isaanitti ta'uu taati. Marii kana booda marii beektee guduunfaa jabduu qabdu. Guduunfaa jabduu tana booda Taheeraan raggaate. Akkasumatti illee yoo na deebi'anii illee jettee ilaa hamma niikoorratti qophii gahaa goote Iraan nuti arguu barbaannu takka Noorz Kooreetti kabajamtee sodaatamtu. Ta'ammoo naamusa qabdu addunyaa wajjin dalagattu. Meegaa warri akkas ta'uu qabdi jettan takka naa hanna. Warri lakki ammas walii galteetuma xiqqoo booda ammas hoggaa walii deebiin gurra lamaan qabattee haa ayyituu ni deeggarroori jettee islaama lama hanna furmaata waaraa barbaachisaadha. Paakistaan mudhii hidhatteeti gaafa Hindiin dhukaafte san Paakistaaniin hin dhukaasin jaaniin qabadhuutu mataa hin dhukaasin. Prime Minister Salma maqaa isaanii irraanfadhe I think Abba Benazir Bhutto dhaatina fakkaata. Kadhatanii UN keessatti waraqaa isaanii kana ciree biraa kuteekamu. Du'aan hin jettanii hiyya. Hindiin gaafa dhoofte isa jirtanidha. Isiidhaaf beekteen kana godhu barbaaddani. No jeen Prime Minister UN keessatti cireeti ambaasaadara isaatiif dippiloomaatota fudhatee dhiisee biraa kute arra kabajaa qaban. So Iraanis waliigaltee waara Taheeraa fi seeraan mirkanoofte ta paarlamaan Ameerikaadhaan murteesse seera taate ta paarlamaan Iraan seera goote ta beektee resoluutiona United Nations'aatiin approve taate treaty binding treaty qabaatanii san gubbaadhaan bira ta'anii muuguu miti qophii lolatti aanuufis walau kaana niikulalaa qophaa'uu qaban gaa sagantaa keenya xumuranna jarana bakka irratti itti guutaa bakka dogoggora sirreessaa gaa marii as deemtu karaa isiin deemtu san garsiifne waan silaa godhuu qabanillee gaa gara keenyaatti hin talle gaa isaanillee warra beeku rabbi haa godhu ni beekanillee warra beeku rabbi haa godhu gaa sagantaa keenya xumuranna haga qophii kana fakkaatu walii dachaadatti hedduu san jaalanna hedduu san kabajna nagaa waaqa keessa tura. Thank you.